fannistanii jedhee gaafadhee jennaan jechuudha. Waggaatti guyyaa tokko jinni hin gabbaramaa naan jette. Laalaa kun ifaan harka namaa fakkaata. Noo kana faa laalaadha. Asitti immoo laalaa tishartii namticha itti kaa'anii dhugaa rabbii ani waa akkana bira ga'ee waraabuu miti ija kiyyaa yoo argee hir'ina hin qabu. Ijoolleen keenya tokko mana tokko jechuun akka biyya Beeruutii fi Joordaanii biyya maqaan hin beekne hedduu jira. Uummanni uummata tokko jira. Uummata sheexaana gabbara walbilla. Uummata sanirraa ta'uu danda'a manni kun jechuudha. Dhugaa rabbii waan nama sodaachisu. Uummanni kunniin obboleettii fi fakkaattuu wa'isii jechuudha. Waroonni mana akkana fokkataa isin ga'e jechuudha. Jireenya achi keessaa isinii hafeerra bareeda. Dhugaa rabbii osoo jireenya achi keessaa isinii hafee bareeda. Maaliidhaaf uummanni kun jinni gabbaraa gaafuma tokko jinni dabarsee si kennuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf osoo sitti hafee dalagaa akkanaa kun dalagaa fokkataa akkanaa iddoo fokkataa akkanaa kana osoo haalli isinii mijatee bakka sanii baafattanii irra bareeda jedhee yaadaan. Maaliidhaaf dursi fayyaa keessanii dursa nageenya keessanii dursa waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qashtii yoo jirtu seenaa tokko jira wanni makana wal qabatu jechuudha. Warra jinni gabbaroo kana ijoolleen keenya anis ni dhagee malee ija kiyyaan argine. Allahu alam ijoollee keenya akkuma naasii akkuma sii kana dalagachuu baate jechuudha. Gaafa isin biyyarraa dhuftu kilaasii yookiin kilaasii maal jedhama miti mana isii geessan jechuudha. Mana isii geessan keessa namicha tokko jira jedhanii. Namichi tokko kun innillee intala kana fidee nyaata isii ulaagaalee isii hunda waa itti agarsiisee waa sila isii barbaachisu waan ji'a takka ji'a lama jechuudha. Raashin isii guuteef jechuudha. Biraana biraa deemi jetti. Waggoona biraa deemi nyaadhu na agarsiise jechuudha. Ani ji'a sadiidhaaf hin dalanne jetti. Jedhanii himan Allah lama akka isaa itti himan jechuudha. Ji'a sadiif hin dalanne ji'a sadiif kana hin dalanne kana jechuudha. Mana san keessa gaafa inni bahee anillee xiqqoo waa babbaradhee adda waa baafadhe mana keessa deemuu eegale. Mana san keessatti bineensonni garaagaraa akka leencaa akka maaliitu jira jedhanii irraa himan jechuudha. Waan akka jawwee waan nama sodaachisu jechuudha. Waan akka sheexaana gabbaruu kana waa wal qabate jechuudha. Achi jarri kuni dalagii gaafaan dalagaa deebi'ee namichi jechuudha. Gaafaan dalagaa fi dalagaa kiyyatti ani itti seenuuf ta'u dalagaan illee hin jiru waan ta'eef hin dalagiin jedheeti harkaan na agarsiisee afaan illee waan hin beekne jedhamee irraa dubbatamu. Achi ani ji'a sadii keessatti taa'ee nyaadha baay'ee tokko furdadhee jedhan. Baay'ee tokko furdadhee jedhanii irraa himanii baay'ee takka furdattee intalli jechuudha. Gaafa isheen furdattee qaama foon baastee sila nyaatamaadhaaf toltutti akka jawwee dabarsee kennuu fedhu jechuudha. Itti agarsiisee na agarsiisee jetti jedhanii waan akkanaatu jira jechuudha. Mucaa sun tarii hin nyaatamne taanii guyyaa rabbii fedhe malee lubbuu danni baasuu hin jiru. Baateetiin seenaa kanarraa dubbatamtu jechuudha. Mana akkana fokkataa tokko nama gajechu. Mana sheexaana gabbaraffaa jira. Dhugaa rabbii mana sheexaana gabbara wanni garaagaraa waan sila hirribnu yoo hin qabne yoo argite jechuudha. Ijoollee keenya keessaa foora Beeruutii Joordaan akkasuma Dubaayin kana akkasuma darbee jiraachuu danda'a. Allahu alam. Kanaaf mana akkana fokkataa kana yoo hin gahe mana sheexaana gabbaran amantaa ofii gabbaruu waan biraati laala. Amantaa kiristaanaa gabbaruu waan biraati. Amantaa islaamaa gabbaruu waan biraati. Garuu amantaa islaamaatiif amantaa kiristaanaa kana gabbaruuni warra amantaa musliimaa jala amantaa islaamaa jala illee deemuun warra amantaa kaawwanillee amantaa kaawwanii jala deemuun beekamaadha. Waan si miidhuu hin qabu jechuu barbaadeeti. Waan akka si sodaachisu guyyaa keessa si nyaachisuu kana jechuu barbaadeeti. Waan hin qabnee fi ijoolleen keenya waan fokkata mana hantuuta gabbaran fa'a jira. Mana qaama dubartii fa'a gabbaranii jira. Dhugaa rabbii mana shayxaan akkana mana kana fokkata akkana gabbaranii jira. Mana akkana kana yoo isin eeggee dalagaa isinitti ta'aaf. Haala isinii mijate taanaan akkaataa itti jijjiirattanii yaalama. Yoo haalli isinii mijanne ammoo jechuudha. Dhugaa rabbii baafadhaa bakka sanii maaliidhaaf nageenya keetu sii dara waan ta'eef tega nagaan gala aannan mi'aayaa isa jedhame san jechuudha. Kanaaf mana fokkata kana yoo isin ga'e ijoollee keenya dhugaa rabbii maallaqa isaa isinii eda'an yookiin yoo 800 ka deemtu ta'e yoo 200 sii godhan 500 sii godhan ati isa laaltee hin taa'in maaliidhaaf dursa nageenya keetu dara waan ta'eef mana fokkisa mana waan isaan hin beekamne gabbaran tokko
jechuudha. Amma islaamummaa keessa islaamummaa gabbaruuni rabbiin gabbaruun beekamtiidha alhamdulillah. Ummata kaawwanillee ummata kiristaanaatiif isaan illee gabbaruuni jarillee waa amantaa ofiisan gabbaruun beekamaadha jechuudha. Garuu wanni hin beekamne wanni akka shayxaanaa wanna maalii kana yoo argitanii odootiin hafeerra bareedadhe baasu biyya namaa kana keessa wanni nama qunnamu baay'eedha. Wanni nama qunnamu wanni ati jagee takkaayu argitee hin beekne dhageettee hin beekne si qunnama yeroo baay'ee jechuudha. Waan fokkataa waan akka jireenya kee keessaa yoo jireenya keetu balleessu jechuudha. Mana namaa kana keessatti biyya namaa kana keessa wanni ijoolleen keenya taate baay'eedha. Giiftii asirra deemaa jira. Aadaa miidiyaa asirratti taraa jira. Isii gurra dhageeffataa jira. Maal akka itti balbala ol banti wanatti balbala keellee qulfiin qabu dhugaa rabbi. Wanatti ol banti illee haa jechuun malee wanni biraan jiru. Kanaaf rabbi isin haa eegu. Rabbi hamtuu isin irraa haa qabu. Warra biyya ofiitiin nagaan bahi nagaan galu nu haa taasisu. Biyya ofiitiin nagaa bahi nagaan galu waan guddaadha wallaahi. Sammuu ofiitiin nagaan galu qabeenya namni amma nu harka caalu jechuudha. Naan ijoolleen keenya harki caalu qabeenyuma kanaaf haafuuf. Garuu qabeenya kana gaafa fayyaa dhabde jechuudha. Fayyaa kana gaafa fayyaa dhabde seete dhagahama. Kanaaf jalqabni fayyaa keessanii nageenya keessanii itti oseen wajdi musila. Habiibti oseen wajdi barbaachisee kottu viidiyoo hojii waraabnaa dhokoo ishee haa jettaan. Silaa soofaa Oromoo kiyya afaan alaasoo kana beektee dhageetti sagalee kiyya gabu. Khayrumaaf inshaallah. Wallahi si ijaan qallallataa jira. Maali kilaa manni keenya baay'ee dhiqqaadha. Dhageessi sagaleen bakka tokko yoo teettee bakka tokko yoo. Alaa kulli haal danda'a seetee ishee. Waraaba bakka kennuufi wallee bakka kennineefi jechuudha waraaba gana jechuudha girgir nuudhaan sodaachisaa gana amma sodaa isaanii nu keessa faca'ee jira wallee dhiigaa wal makee jira waan ta'eef akkuma inni hin dalaga sodaa isaaniillee no problem jedhu uummanni adii. Maafi mushkila giiftitii. Almuhim yaala narka facaastee jirti wallee waa baay'ee haasa'uudhaaf karoora qaba. Narka facaastee jirti. Khayrumaaf qa'a. Khayrumaaf rabbi khayraa godhu rabbi sinaatisu rabbi hamtuu sinirraa qabu jireenya keessa isinitti bal'isu uummata qaltii isiniin jedha. Walumaa galattuyyuu mana akkana fokkataa kana yoo argitan dhugaa rabbi yeroodhaaf furmaata ilaaladha. Yeroodhaan furmaata ilaaladha dandeettan na jijjiiraa jedhani keessaafuu jechuun akkanaa argitan viidiyoo keessan poostiin godhina. Maaliidhaaf tarii social media walirra deemaa keessaa faama viidiyoon TikTok irraa arge jechuudha. Tarii akkuma TikTok kanarraa argetti niitiin kan keellee ofii madaamin keellee arguu dandeetti. Namni mana ofii wallaalu waan ta'eef qaniisan baastee jinni dhalleessi kennu wallaaltu dadhabdu jechuudha. Kanaaf rabbi sinaa eeguu viidiyoo fokkata yoo argitan ufuma bira waraabdee irra gaariidha malee waraabdanii poostiin godhina nageenya keessaniif gaarii miti waan ta'eef. Kanuma isiniin jedha yaadni harka facaastee jirti. Waa baay'ee haasa'u waa baay'ee odeessuu dhufe. Garuu maal goonare inshaallah gaafa Itoophiyaa galle gaafa itti Oromiyaatti galle inshaallah fedhii rabbiiti sirraa haasofna amma bakki itti haasofnu hin jiru mana namaa jirra gola namaa jirra akkaataa itti dubbatanillee rakkisaadha. Almuhim akkanumatti inshaallah jireenya keenya jaalla alhamdulillah yeroo gaarii qabaadha uummata qashtii rabbis waliin haa jiraatu warri halkan gaarii warri guyyaa gaarii warri Ameerikii illee jira barbaadu hin hordofu maashaallah tabaaraka galatooma warri Ameerikii ulfaadha dhugaa nagaan jiraadha.